Hashama harka fuunee akkam jirtu kabajamtootaaf jaallatamtoota daawwattoota keenya Fana Media Corporation sagantaa Afaan Oromoo irraa kan isin biraan dhaqqabu kun qophii yooyaati. Qophiin yooyaa keenya har'aa immoo dhimma beellama kabajuu irratti keessummoota istuudiyootti affeeruun kan mari'annu ni ta'a. Aadaan beellama kabajuu keenya maal fakkaata? Beellama kabajuu dhiisuutiin maal dhabuu dandeenya? Haala kamiin immoo amaleeffannaa kana jabeeffachuu dandeenya kan jedhu bal'inaan kaasaa waliin turmaata kan taasisnudha ta'a. Isin haga xumuraatti nu daawwachaa nu waliin yeroo gaarii qabaadhaa isiniin jenna. Keessummoonni keenya heeyyamamoo taatanii istuudiyootti waan nuuf argamtaniif maqaa daawwattoota keenyaan hedduu galatoomaa ulfaadhaa isiniin jenna. Hayyee atillee galatoomii waan nu affeerteef. Tole. Mee isinuma irraati haa eegalu daawwattoota keenya waliin wal nuuf bartu. Tole. Tolosaa Kisheen jedhama. Jaarsuma biyyaati gaa. Hayyee. Atoo. Ani Muhammadin Awwalin Jama, Versailles University fi hojii gaggeessaa dhaabbataa Ordaati, Odaa Research and Development Association. Galatooma irra deebinee egaa jalqabuma irratti kaasuuf akka yaalee dhimma beellamaa irrattidha kan nuti haasofnu. Keessumattiyyuu beellama kabajuu wajjin wal qabatee maal fakkaannaa kan jedhu kaasna keessumaasin muuxannoo waa hedduu qabdu jenneedha kan abdannu. Teknooloojiin yeroo hin turre keessatti dhimma beellamaa sirriitti waa hedduu nuuf kaastu kan jedhu amantaadha kan nuti qabnu. Mee duratti keessumaa yeroo akka ammaa kana teknooloojiin hin babal'atiin dura namni yoo wal beellamee akkamii wal argaa ture aadaan ture yoo maal fakkaata kan jedhu tu gara booddeetti deemtanii nuuf kaastanii natti tola. Hayyee galatoomii dhimmi kun dhimma guddaadha. Waa'een beellama kabajuu, waa'een sa'aa kabajuu kuni waan akka guddaatti itti yaalamuu qabu. Sababiin isaa kan duris hin beeknaa argaaf dhaggeettiidhaan kan nuti darbes hin beeknaa ofii keenyaafis kan keessa dabarsine hin beeknaa. Yeroo ammaa kanas immoo maalirraa akka jiru nan beeka. Kanaaf dhimma kanarratti dubbachuun gaariidhuma. Bara isa darbe odoon kaasee gaarii ta'a. Dur bara sa'aatiin harkarra hin jirre. Bara akka ammaa kana moobaayilii gubbaarra hin jirre. Bara hoggaa manatti galanillee boroo ofiit irratti fannifatanii sa'aatii ilaalle. Bara yommuu konkolaataa konkolaachisanillee konkolaataa gubbaarraa sa'a laallachaa hin deemne. Bara kun hin jirre uummanni keenya sa'aatii kabaja. Sa'aatii kabajaa yoo ganama bahee deemuudhaa barbaade yeroo itti deemu san nama waliin deemu wajjin hin beellama godhata. Beellamni isaa kun yeroo itti ka'an yoo ganama barii barraaqaa boroo ta'e waca biraattaa kaanuu jedhee wal beellama. Yeroo sanitti ka'a bakka jiru gara ka'a. Iddoo itti wal eegan mallattoo itti godhantu jira. Sa'aatii sana eeganii raawwataniit lafti daandiin garanaaf garasiitti walitti dhufuu hin jira. Namni darbe suni baala cabsee raawwateet baala fi dhakaa walirra godhee raawwateetoo bira darba. Namni duubarra dhufu suni akka namni suni darbe eege garaa duuba hin deemu na bira darbeemi namichi wal beellamne jedhee raawwateet innis achirratti dabalee namni biraa isa duuba jiraate dhakaa biraatii fi baala irratti dabalee raawwateetoo darba. Isa laalee raawwatee namichi duubaa dhufu suni inni hin kaa'u yoo nama sadi ta'an inni hin kaa'u. Maaliif jarri lamaan isa dursani daddafee fiigee jara sana dhaqqabuu qaba. Kanaaf sa'aatii akkasiisanitti mallattoo akkanaa kana lafa godhatanii tooyi darbu. Yoo ganama gara barraaqaa halkan immoo yommuu bakkalchi ba'uu jedhamutu jira. Yeroo sanattis kan ka'an yoo ta'e iddoo lafti itti bari'u san gubbaarratti mallattoo kana lafa godhatu. Yeroo bakkalchi bahe kana ka'anii raawwatan jechaadha imaltuu hoggaa dhaqan. Hojiillee hoggaa dhaqanis immoo hojiin ganama dhaqan jira. Ganama waca simbiraa kan jedhamu jira. Sana booda immoo ciree nyaatanii raawwatanii tooyi ganama kan jedhamutu jira. Achi bira darbee immoo waaree kan jedhamutu jira. Kuni hundumtuu hin beekama. Irra jireecha sa'aatiin immoo kan ittiin beekamu akka ammaa kana harka gubbaarra sa'aatiin qabu namni dhaabbatee raawwateet yommuu boroon diimatu kan jedhamutu jira. Yommuu simbirri waccu kan jedhamutu jira. Bari'ee immoo yeroo ciree nyaatanii gara hojiitti deeman kan jedhamutu jira. Biiftuun hoggaa bahe gaaddidduu ofii kana laalachaati deemu. Gaaddidduun kuni sa'aatii akkanaatitti hojiitti baana hoggaa jedhan bakkee gaaddidduun gara jiru san laalanii raawwataniiti yeroo sana hin beeku yeroo sana hunduu yaa'ee sa'aatii sana eeggatee gara hojii dhaqa. Kan imaltuu deemus yoo ta'e akkasitti imaltuu deema. San namni dabarse garuu namni sa'aatii san dabarsee jedhe al tokko karaa gubbaarratti waa nama muddatee yookaan horii wayii kufee yookaan namni kufee kanaaf jecha duubatti hafuu danda'a. Dhiifama gaafachuu danda'a hin beeku siyasan. Yeroo hunda'oo namni sun akkanaa kana kan dhiyeessu ta'e nama naamusa hin qabne hin tuffatama lammata isa wajjin hin beellama qabna kun namitti hin kashalabbeedha sa'aan kabajuu jedhuuni namni suni fudhatama nama fuulduratti hin argatu ofii isaatiifis duras guddina gaarii hin guddanne jechaadha.
Sa'aatii eeguu jechuun, sa'aa beellamaa eeguu jechuun, sa'aa hojii eeguu jechuun waan kabajni guddaan itti kennamu waan namas kuffisee yookaan namas kaasu jechaadha. Bara harka gubbaarraa sa'aatii hin qabne yeroodhaaf kabajni kennama. Bara moobaayilii gubbaarraa sa'aatii hin qabne kabajni isaan yeroo beellamaa isaasan gaaddisa ofii ilaalanii biiftuun kun amma waggaa deemee jedhee yeroo hojjaatti ba'an akkana hoo garagartee too jette maddiitti dabdee too jirti. Kanaaf aduun ba'amu adeemsa sassaabama. Yoo gaaddidduun kee kun si jalatti qullaa'ee si jalatti gale sa'aatii ja'a hin beekamu. Yeroo itti waa qammasan ta'uu danda'a. Ati manaa fiddee orguu keessatti kennitiifi yoo kan ifan karaa deemanis yoo ta'e immoo iddoo itti galaa godhatanii deemantu jira. Bakka sanitti ta'anii gaaddidduu ofii sallaalanii amma yeroo waa itti qammasan jedhaniiti gaaddisa santu nama jalatti sassaabama. Yoo bira darbee gaaddisni sun gara kanatti darba. Kanaafuu sa'aatii dabarsan jechaadha. Yeroo san hin balleechani. Yeroo isaa kanatti waan kana gargaaramanii raawwataniiti qajeeluu jechaadha. Kanaaf yeroon kan beekamu ganama wacii simbiraa, baha bakkalchaa, deebi'ee raawwatee tooyi elemaa loonii, waaree, deebi'ee raawwatee tooyi guyyaa walakkaa immoo gara galgaltuu yeroo waabeen itti jite jedhu. Galgaltuu irratti waggaa wal beellaman immoo galcha daanqoo yeroo jedhantu jira. Galcha jabbilee yeroo jedhantu jira. Galgalas wal beellama warri durii hojii olee raawwatee waan biraatiif illee walitti dhufee wal affeerullee barbaade waan ajaa adda addaallee yoo kan wal argee barbaadu ta'e galcha jabbilee nu wayyamoo waarii nu wayya jedhanii raawwateen kana gaafatu. Sa'aa isaanii irratti wal ga'anii raawwatanii wajjin hin taa'anii boqonnaa fudhatu. Yeroon boqonnaa isaanii hin kabajama. Yeroon hojii isaanii hin kabajama. Namni kana hin kabajne nama dadhabaa, nama faaran, haadhaaf abbaa jalatti gorfamee hin guddatin. Nama sa'aatiidhaa kabaja hin kennine waan biraatiifis kabaja hin kennu jechaadha. Kanaaf duudhaa fi safuu akka kanaa keessatti guddattanii anaan na fayyadeera waan jettanii nuuf kaastan qabdu. Eeyyee baay'ee amma ammaatti waanan safuu akkasiisan keessatti guddadheef maanguddoo jalatti akka isaanitti sa'aatii wal kabajanii raawwatanii sa'aatii kabajuu jechuun nama beellaman sanis kabajuu jechuudha bara. Ofii qofa kabajuu odoo hin taane nama wajjin dubbatan sanis kabajuu jechaadha. Ilma namaati kabaja kennuu jechaadha. Guyyaa hojiitiif illee kabaja kennuu jechuudha. Akkuma guyyaa ayyaanaaf kabaja kennan sani guyyaa hojiitiifis kabaja kennuu jechaadha. Yoo akkasitti kana godhanii hin fooyya'u nama fuulduratti fudhatama gaarii argatu waan hojjetan sanitti itti mulkaa'u yoo kan callaa calleessan ta'e qonna godhatanii waa godhan ta'e waan gaarii argatu. Maami gara keettaa dhufuuti keessumaa isaan hamma ta'e naaf kaasanii jiru waan gaarii sirraa argannee jirra. Beellama kabajuun tarii faayidaa hin qaba. Faayidaa qaba yoo jenne immoo faayidaa isaa akkamiin nuuf kaasta? Ayyee ulfaadhu galatoomii hunda dura sagantaa bareedaa akka kanaatti intergenerational bifa ta'een nama guddaa abbaa keenya faana naaf feertanii dhimma barbaachisaa keessattuu egeree biyyaas egeree dhaloota ammaas fuulduree keenyaaf murteessaa ta'e akka kanarratti akka dubbannuu fi nu affeeruu keessaniif galatoomaa jechuun fedha. Egaa waa'ee beellama kabajuu gaafa kaafnu hidhatni isaa guddaanii yeroo kabajuu waliin kan inni walitti qabu. Yeroon ammoo ibsituu maalummaa yeroodha. Inni guddaan jireenya. Yeroon jireenya. Namni yeroo isaa adda baasee akeeka waan hojjetu keessatti waan tartiiba waan hojjetu sana kaawwatee ittiin deemini jireenya hin qabaatu jechuudha. Kanaaf yeroon ammallee eenyummaa isaan ibsamti. Yeroon eenyummaadha. Eenyummaa kee jabaa ijaaruudhaaf namni sun ibaluu bar isatu achi jiraa bar jechuudhaaf nama gaarii ta'uudhaaf nama jabaa ta'uudhaaf itti fayyadama yeroo keetuutti murteessaadha jechuudha. Eenyummaa kee developii goota guddataa deemta achi keessatti yeroon ammallee kabajaadhaan ibsamti. Yeroon kasiin ibsamtuun tokko kabajaadha. Akkaataan ati yeroo sana kabajjee bakka nama waliin wal beellamteetti argamtu yookaan ammoo dhimma beellamteef sanitti dursitee argamtu kabajati nama sanii qabdus dhimma keetiif qabdus waan akeekuu fi namoonni laaftutti si ilaalaa jechuudha. Inni biraa naamusa. Yeroo naamusaa wal qabamte. Universal role modeeliin jabaan sadarkaa idilee addunyaatti namni tokko naamusa yeroodhaa kabajee jireenya isaa oofaa jira yaamee kala fakaa'u wantoota lamaan lafa kaa'an. Inni jalqabaa early wake up ganama bariidhaan ka'u. Ganama bariidhaan yoo kaane yeroo bal'aa qabaattaa wantoota tartiibaan yoomessa kamittiin maal dursee hojjedha ka jawarreen amantii isaa sirreeffachuudhaaf waan nama tumsuuf inni kun murteessaadha jechuudha. Kana keessatti spiritually ergaan jiru isaan na caalaa hubatu baan keenya. Namni tokko yoo bariidhaan ka'ee hojii isaa hojjetee guyyaan isaas eebbifamaadha. Guyyaa sana keessa guyyaan isaan dhimmisaaf jechuudha. Inni jalqabaan inni biraa effective schedule karoora tirtiibawaa qabaachuudha jechuudha. Yeroo keenyatti dhimma bahuudhaaf beellama keenyallee qaqqabuudhaaf wantoonni illee akka nun burjaajessine ta'uudhaaf schedule keenya effective gochuudha. Schedule maaltu akkaataa
wantoonni deemaniin osoo hin tahin akkaataa ofii keenyaa barbaannu. Barbaachisummaa wantootaatiin iskeejuula keenya baafachuun yeroo keenya keessatti naamusa gaarii akka qabaannuuf nu gargaaraa jechuudha. Ayyee egaa botala isaa waan uf kaasanii turanii beellamaa wajjin wal qabate keessumaa kanaan dura akkaataa isaanitti wal beellaman. Har'arraa maatii waliin dhimma hojiis ta'uu danda'a dhimma dhuunfaa nama tokko wajjin wal beellamuu yoo barbaadde tooftaan jiru maalidha laata? Okay, bareeda. Hundaa olii dhaloonni har'aa kun hiree qaba. Wanni jiru hiree babal'aatu jira. Tokkoffaa accessibility'n nuti teknooloojii faana qabnu maateriyaaleeyyaa odeeffannoo keenyaa tumsan akkaataa barbaannetti ergaa wal dabarfachuu bakka barbaannetti yeroo barbaanne iskeejuul goonee ga'uudhaaf wanni nu tumsan oomishaaleen gurguddoon jiru. Yoo deemuu barbaanne makiina jira, pileenii jira, yoo ni faasoo barbaanne moobaayila jira, appiiwwan garaagaraa jiru. Ka'uudhaafis alarmii guuttannee onni jechuun wantoonni reminder ta'an waan yaadachiisan hedduu jiru tooftaalee garaagaraa fayyadamuu dandeenya sa'aatii dabalatee jechuudha. Yeroon isaanii ammoo yeroo akka saniin ture. Amma ammoo hiree jiru kana biratti gufuuwwan jajjaboon jiru. Sababni isaa dhaloonni har'aa meeshaan oomishni yaa odeeffannoo tumsuu akkaataa nuti itti hojjennu nu laaffisu kun jiraatullee laaffisanii waan kana laalutu jira. Hojii hojjennu keessatti dhimmoota garaagaraa laaffitiin laalutu jira. Hubannaan hunda galeessa osoo hin jiraanne waan tokko irratti yeroo dabarsuutu jira. Yeroo amma fakkeenyaaf maaltu maal caalaa nu barbaachisaa osoo addaan hin baafane ijoollee moobaayilii qabanne qofa ofisne moobaayilii sana qofatti appilikeeshinii tokko irra ooluu fa'aatu jira. Sooshaal miidiyaa irratti yeroo ofii gubuu TikTok scroll qofa godhaa ooluun ofii keenya waan irratti dhimma silaa bahuu qabnu sana xiyyeeffannoodhaan laaluu dhabuun rakkoo guddaadha jechuudha. Kanatti shakkii onnee guddaan hin qabu. Hayyoonni maal jedhu keessattuu Afrikaa, Laatiin Ameerikaa fi biyyoonni oomishtummaan keessatti kalaqni baay'ee keessatti hin baay'atin keessatti gufuuwwanni ta'ee dhaloota rakkisu. Material culture'n nan material culture dursee yoo jijjiirame. Material culture jechuun oomishaaleen garaagaraa osoo dhaloonni hin jijjiiramin yaadaan, ga'umsaan, dandeettii kalaqaatiin waa hubachuudhaan xiinxalanii wantoota faana deemuudhaan osoo bilchinni dhalootaa osoo hin jijjiiramin oomishaaleen ammoo kalaqamanii yoo harka keenya irra gahan dhiibbaa nurratti qabaata. Nuti amma moobaayiliin osoo waa'ee moobaayiliin akkamitti oomishamaa wanni achi keessa jiru sun maali akkamitti ammoo dhimma itti bahamaa eenyutu waan kana oomishee osoo hin beekne harka irratti qabannee deemna beekta. Kanaaf yeroo kana yaadni attituudiin keenya skill dandeettii yaaduu keenya dandeettiin hojjechuu keenyaa fi dandeettiin kalaqaa fi yeroo irratti nuti qabnu fayyadama yeroo irrattis nuti qabnu wantoota kana dursee jijjiiramuu dhabuun dhibbaalee biyyoota jijjiiramni dandeettii kalaqaa isaanii gadi aanaa jiru irratti uumamuu wanti hayyoonni ni kaasu. Kanaaf gaafa isaanii sana namoonni value yeroodhaaf value qabu gatii kennu. Yeroo keenyatti ammoo laaffisanii ilaaluutu jiru. Namtichi tokko jira Stephen Covey jedhanii 7 effective habits of namoota ciccimoo addunyaa teenyaatiif nama cimaa ta'uuf amaloota 7tu jira jedha. Amaloota 7 sana keessaa inni jalqabaa proactive ta'uudha. Wanta tokko dursinee osoo wanni sun nurra hin geenye karoorsuudha. Inni biraa ammoo wantoota putting the first thing first waan silaa dura nu barbaachisu dura buusuudha. Kana jechuun hajaa teenya tartiiba isaatiin kaayachuu danda'u maal gochuun kunis hedduu barbaachisaadha. Waan gara 7 kaayaa inni sana keessaa inni biraa tokko of moroduudha. Amma muka tokko muka muroo jettee sibiila ati muka sanii mortu qara qabaachuu qaba. Sibiila sanarraa qarriin bada yoo ta'e ammoo moroduu qaba. Namni illee akkasitti morodamuu barbaachisaadha. Morodamuu jechuun boqottee of moroduu qabda. Spiritually of moroduu qabda. Ergaawwan gaggaarii manneen amantaarraa dhageeffachuudhaan of moroduu qabda. Ispoortii hojjechuudhaan qaama kee ijaartee of moroduu qabda. Soorata qaama keetiif barbaachisu gochuudhaan of moroduu qabda. Namni ammaa garuu amma durniin boqodda yoo ta'e daqiiqaa 10 boqottaate daqiiqaa 10 sanni boqotta. Sababni isaa wanni nama jeequ baay'een heddummaatu. Noisii iyyanni garagaraan heddummaatu, yaa'a garagaraan gartuu, silkiin sin jeequ. Dhaloonni ammaa inni boqodda jee mana kophaa gaafa ciisus yaani waan biraa dalaga. Silkiin inni waan boqotu isaa garuu silkiin sammuu isaatti fayyadamaa jira jechuudha. Osoo hin boqotin boqonnaa barbaachisuun osoo hin morodin osoo hin ga'oomsin restii barbaachisuun osoo hin fudhatin hojii itti aanutti waan fufuuf rakkoo irraan ga'uu danda'a. Kuni boqonnaa sababa ta'uu mala. Kanaaf hireewwan akka jiran gufuuwwan garaagaraa jiraachuu isaati wanni akeeku jechuudha. Dhugaadha. Obbo isaa gara keessanitti immoo dhufuuti. Mee taajabbii keessanitti nuuf kaastanii natti tola dhaloota ammaaf duraa biratti beellama kabajuu irratti garaagarummaan hin jira jettanii amantu maal yaaddu kanarratti? Galatoomi. Wanti kun qabxii guddaadha. Warri sagantaa kana laalullee sirriitti waan kana hubatee raawwatee to'ii qabachuu qaba. Dhaloonni amma jiru kuni waan kana sirriitti dhaggeeffatee raawwatee to'ootti hin deeme fooyya'umsi hin argama jedhee tanan yaada. Maaltu jira? Yeroo ammaa kana keessaa
namoota murtaa'an yoo ta'e malee namoonni kun yerootti gargaaramuu kana gubbaarratti hin jiran. Akkan yeroo jennu garuu dhaloonni ammaa guutummaa guutuutti beellama hin kabaju jechaa hin jiru. Tarii namatti garaagara ta'uu mala bakka dagannoon jirutti haala kamiin dagannoo keessaa bahuu dandeenya yaada jedhu kaasumaa fi tarii beellama kabajuu dhiisuun hiriyaa keenya waliin ta'uu danda'a, namoota jaallannoo wajjin ta'uu danda'a, bakka hojiitti ta'uu danda'a. Sana beellama kabajuu dhiisuun keenya waan nu dhabsiisuu qabaa ilaata. Perfect. Beellama kabajuu dhabuu waa hedduu nama dhabsiisa. Inni jalqabaa hojii hojjennu keessatti namoota hariiroo waliin uummannu waliinis haala qabatama lafarra jiru tolfachuu keessatti yeroon kabajnu yoo ta'e ofitti amanamummaa dhabna. Hojii ammoo konfidensii yookaan ofitti amanamummaa yoo qabaatiin hojii milkeessuu hin dandeenyu. Ammas namoota mana hojii keenyaa keessatti isaa ta'uu bakka beellama kabajuudha yookaan leettaanee yeroo maratti dhufnu barfannee dhufnu maal kanatti akeekni hariiroo nuti tolchaa jirru maal akka ta'e hin beekamu. Namoonni nu waliin hojjennulleen kaayoon nama kanaa maal ka jedhu ifatti isaanii hin galu. Lammaffaa inni sadaffaa ragaan nuti dhiyeessinu qabatama hin qabu. Sababni isaa guyyaa garii hin jirraa guyyaa garii hin jirru yookaan immoo leettaanee dhufnu waan garii ni dhageenya waan garii hin dhageenyu odeeffannoo guutuu osoo hin qabaatin waa jechuu faatu jira. Wanni akka sanaas nama mudata. Kanaaf yeroo kabajuun baay'ee murteessa. Yeroo kabajuu qofa osoo hin ta'in tartiibaan akkaataa maluun fedhii keenya faana yeroo sanitti dhimma bahuunis barbaachisa. Kana namni tokkoon sii kaasa. Nama hoyittu hajaa qaba ganama bariidhaan dhufee ollaa isaarraa waan hajame fudhachuu deema. Inni kuni midhaan ooyidaa yeroo oomisha sana ooyidaa isaatti midhaan oomishanii midhaan ooyiruu jiran ambituun galfattee warra ollaa isaarraa harree fudhatuu deema. Odalaa harree midhaan kanatti hin feetu. Gaafa dhaqu inni ganama subii dhufeeti mana seenee jirtu akkam nagaa keessanii fayyaadhaa jee wal dubbisanii seenan. Sana booda bunu dhagussa taagaa buna dhugdanii ganaa hajaa isaa himuu edaadee. Bunu dhuguu eddanii taa jedheen teessisan bunan kennanii faasaa wada eegalan. Jidduu kana tokko dhufe. Ka yeroo isaati. Yeroon yoo daftee muruu baatte si murtii jaan beekta. Kanaaf namtichi dhufe maal jee ambala akkam nagaa fayyaa waa lafa kaatanii maala jamtarra maa jarjarta jeen itti gabbayee abbaan mana. Afoo hajaa jabduun na jira arreeyooti na furte malee namni na furu hin jiru. Maali yaa hajaan sun? Midhaan kun ooyidatti dhiise. Sunillee midhaantu ooyiduu jara ooruu jira. Midhaan ooyidatti dhiise harree biraallee ni dhabee keessan kanaan karaa dhufa. Maal rakkoo qabaree abbaa balu fudhadhu harreen sanii kunno. Fe'umnillee na shiiraadhe. Kamana jirus baraanis saniif hin dhufa jee jaangaa shirin cicaa. Namtichi mana baranillee saniif hin dhufe. Almost kenneef namticha irra hiikatee. Tartiibni akkaataa nuti dhimma itti baanus murteessaadha jechuudha. Kanaaf yeroo kabajuu dhabuun waliigalatti beellama isaa ta'uu haala qabatama yeroo keenyaa tartiibaan fayyadamuu dhabuun rakkoo hamaaf nama saaxila. Jireenya dhuunfaa keessatti akka milkooyne nama godha akka tokkoftuu nama godha. Dhaloonni ammas fayyadamummaa isaa beekee kan yerootti dhimma bahaa jiru ni jira. Meeshaalee yaa odeeffannoo tumsan kanallee akkaataa isaan nu gargaaraniin rimaandarii tolfatee namni akka isaan nu gargaaraniif kan isaan oomishaman waan ta'eef saniif dhimma kan itti bahaa jiru hedduutu jira. Hundaa ol biyya teenya keessattuu dhaloota ammaa kana ammaal jedhee nama na beekta. Kaayoottis fayyadamuu ofillee utubdee ce'uudhaaf akka biyyaattis biyya keessatti bu'aa fiduudhaaf namni kaayoo qabaachuu qaba. Namni yoo kaayoo sirriin qabaatiin yeroo isin kabaju dhalootallee ni burjaajessa. Garri itti deemu isaa ifaa miti waan maraa poozitiivili ilaaleen hubatu jechuudha. Batalasaan egaa isin maanguddoodha. Maanguddoorraa immoo dhaloonni waa barataa. Isin waan gaarii kanaan dura beektaniif qabdanitti fayyadamtan dhalootaa jiru. Dhaalchisuu keessattis gahee guddaadha kan isin qabdan. Carraa kanatti fayyadamtanii maatiis ta'uu danda'a, namoota biroos ta'uu danda'a. Waan gaarii qabnu kana akkamiin dhaalchisaa jirtu? Galatoo jalqaba duraanii waan dura waa jechuun barbaada. Waan ofii kootii argee namallee waan kanarratti araarsuudhaaf itti ifaajetu jira. Ijoolleen maali fira qabnaa ijoolleen hundumtuu dargaggeeyyiin deemu kun shamarranis ta'ee dhiiras ta'ee hojii soduma hojjetu gaa'ela horachuudhaaf wal beellamaami. Dura wal qorataa walitti dhufaa beellama irratti dhaqee raawwatee wal argamee raawwatee jechuu qaba. Waan akkanaa kana si'a lamaa sadii waan nama mudatee jira dura isa dubbachuun barbaada. Tokko mucaa wayituu mucayyoo wayii fuudhuudhaaf jedhee kaadhimachuudhaaf jedhee raawwatee wal baranii tooyii dhaqee tooyii ishee beellamee isheen bakka iddoo beellamaa sanitti dursitee argamte inni duubattafa. Hin eegdi hin dhaqu. Gaafa kaan turee raawwatee dhaqe. Waggaa inni dhaqu kana aarteerti isheen. Maaliif akkana nagoota? Iddoo kanatti iddoon kun mijataa miti beektaa. Dafnee wal agarree gara biraatitti siqnee waliin haasofnaafi. Nama biraa wajjin beellama qabdamoo akkamittiin kana gootaa jettee raawwattee wal dhaban bakka waliin haasawuu dadhabanii booddee mucichi natti himate. Maali?
akkas akkasii beellamee raawwadhee tanan irraa afeetoo akkanatti naan lolte waan an godhuun qabu. Warri kiyyoo dhagayees nama biraatitti sooni madhes icciitii na jalaa baasa suma naa wayya walitti dhiyeenya qabna. Micayoo sanaan walitti na araarsi namni biraa na araarsuu hin danda'u jedhe. Maal waan daa'imaa akkamittiin wanni godha? Nagattamoo ishii gattariyaanii ofii kiyyaa fi borus gara biraatittis kanan ergadhu isinumaa naan jedhe. Waamee raawwadhee tanan bakka tokko teechisee gaafadhe. Har'a qofa miti qanii lammaffaadha kuni akkanatti na beellamee raawwatee duubatti hafeetu jira. Yemmuu ani kophaa taa'u kan namni biraallee akka waan hin taane irratti argisiisee raawwatee na dubbisuu barbaada. Nama biraatiif illee na saalxiluu isaati akka kanatti. Akkamittan borus immooyyuu nama kanaa wajjin hin jiru uummachuu danda'a yaa abbaa kiyyaa akkana na godhee jettee natti himatte. Atoo akkas ta'e jedhee raawwatee waan sababa adda addaa dhiyeesse. Sababni sun naanaaf fudhatama hin qabne. Kiisi jedhee raawwadheen kiisisee akkasanitti walitti araarsee raawwatee wal fuudha. Karaan biraatiin immoo akkanuma immoo gara biraatitti immoo dubartiin kunii fi warri biraa immoo wal qaxaranii raawwatanii ani akka carraa deemaan jira. Ammas mucichatu na beeka. Wal dhabanii mannaafashaa wayii keessatti gara buufatanii too deemu. Laalee tanaan bakka inni ishiin diddee biraa achi deemti. Innis didee gara na deema. Maali innan akkanatti na beellamte akkana. Maali? Ani dursee dhufee nas taa'ee tooyi ture. Isheen garuu dhiira biraa wajjiniin turte ta'a akkas na goote. Waan akkasiin godhin. Dubarri dhiira beellamtee kan biraa hin gootu. Kan jiraatullee yoo ta'e walitti isin dhiyeessanii isin gaafadha jedheen sossobee. Kanaafi wanni gaa'ela boruu uummataniifu beellama kabajuu dhiisuun badii guddaadha. Akka gaa'ela uummanne godha. Akka maatii hin horanne nama godha. Kanaaf nama wal kabajaniin sanii hiriyaa ofiitiif kabaja guddaa kennanii fi raawwatanii yeroo sanitti walitti dhufuu dhawoo kana ta'uu baate nama achi taasisan waan biraa keessumaa dubartii saaxiluu ta'a. Dandeechee ofirraan dhoowwartu rakkoo irratti kufuu dandeechi. Yoo namni beellamee too ishii shawwadee hin boochilleedha dubartiin. Kuni miidhaa guddaadha. Namni nama akkamii nama fayyisuu hin dandeenye. Madaa guddaa ta'a. Kana waan ta'eef dhaloonni kuni akkuma nuyi tanaan dura arginee jenne kanatti waan kanaaf iddoo guddaa kennee raawwate beellama jechuun jiruu hojii wajjinis deebi'ee raawwatee tooyi gaa'ela uummachuudhaafis maatii horachuudhaafis iddoo murteessaadha waan ta'eef wanna kanaa waan guddaa kennuu barbaachisaa ganamaan kaanii hojjechuu qabu barbaachisaa kabaja walii kennuu barbaachisaa kabaja biyyaafillee kennuu kabaja hojiidhaafillee kennuu barbaachisaa kun waan guddaadha warri kana dhagahu akka fakkeenyatti fudhatee raawwatee yoo barbaachisaa ta'ellee yeroo biraallee kanarra bal'isnee itti haasa'uu dandeenya waan ta'eef akka kana akka guddaatti fudhatanii ani argaaf dhageettiidhaan abbootii kiyyarraa qaamanis bare isaanis immoo akkanatti baratanii dhalootatti akka dabarsanii warri ciccimoon immoo jiru nama hundaan kana jechuu miti waa hunda kalaqanii halkaniin kaanii riba ofillee dhabanii akka biyya alaasanitti guddina biyya tanaatiif kalaqa adda addaa kan qopheessanii jiru isaan immoo galatoomfamuu qabu jechuun barbaada. Hedduu galatoomaa ulfaadha. Daawwattoota keenya qophii yooyaa jennee kan qopheeffannee kana fakkaata ture. Isin waan nu daawwattaniif galanni keenya guddaadha. Hawwii Fuqaaduun ture. Nagaatti.